Akkam jirtu baga nagayaan dhuftanii kun sagantaa C++ afaan Oromootiin waliin barachuu kutaa 5ffoodha. Kutaa kana keessatti aga ammaatti kan wal faana dalagaa turre irratti Gilgaalaa fi Shaakalii garaagaraa guunachuudha. Asuma irratti gaafiiwwan mul'atan kana gaafii tokko aga gaafii 8 jiran kana wal faana C++ koodii barreessuudhaan Proogiraamii isaa humnaa jechuudha. Haaluma kanaan faayiluma tokko irratti hojjedha. Isaan hojjedhee ka'ee kooment gochaatiin deema jechuudha. Gaafiin jalqabaa maal jedhaa? Write a C++ program to transfer inches to centimeters jedha. Kana gochuudhaaf yeroo hundumaa maaltu nurraa eegama? Jalqaba header faayilii galfachuu qabna. Header faayiliin keenya fakkeenyaaf asirratti kan iskiriinii irratti gatii fudhatuu fi kan iskiriinii irratti nu deebisu awustiriim kan include gochuu qabna. Itti aanee yeroo hundumaa standard std koolanii 2 goonee ammatti fufnu using namespace std kana galfannee isa bira taruu dandeenya. Itti aanee kan dhufu fankishinii keenya isa guddaa main function kan jedhu kana banannaa. Kana taanee kan jiru main function yeroo hundumaa return qaba. Yaa integerii waan ta'eef integeriin iddoo kana jirtu kun intishin jettu kun function main jedhamu kun y integerii deebisa jechuudha. Fi kanaaf return 0 jenneen jechuudha. Kana jechuun maanni dhumarratti yoo proogiraamiin nuti barreessine sirrii ta'e proogiraamiin gara biraa gaafa kana raan godhu 0dhaan baraanii jechuudha. So amma kaayyoon keenya maalinni inchii fayyadamaarraa fuunee seentimeetiraatti jijjiirree deebisuu jechuudha fayyadamaadhaaf. Kanaaf jalqaba irratti kiiboordii irraa gatii inchii fudhachuudhaaf variabilii itti gatii fudhanne sanarraa ol keewwannu qabaachuu qabna. Kanaaf amma asitti float inch jedhee eegaluu nan danda'a. Sababbiin asitti float jedheef gatiin inchii nuti galchinu deesimaalii ta'uu danda'a. Gatiiwwan precisionii qaban ta'uu danda'a. Asitti double gochuu hin dandeenya. Garuu integer yoo goone gatiin nuti inchii irratti galchinu lakkoofsa integerii qofaa jechuudha. So amma inchiin keenya lakkoofsa raashinaal nambarii ta'uu waan danda'uuf akkasumatti float jennee galchinaanii jechuudha. Amma variabiliin nuti fudhanne ol kaawwannu inchii waan ta'eef kan nuti immoo deebifnu seentimeetirii waan ta'eef float seentimeetirii jenna. Sababbiin isaa inni kun inchiin filootii ta'ee fudhatame seentimeetiriin filootii ta'ee fudhatame. Sababbiin isaa maaliif yoo jedhame asitti seentimeetirri tokko 2.54 baay'isuu inchii tokko waan ta'eef kan asitti nuti gosti variabilii nuti galchine filootii waan ta'eef kan ba'uu qabus filootiidha. Asitti nuti kan galchine filootii ta'ee kan asitti baafnu yoo daataa taayipii biraa ta'e deebii dogoggora nuuf fiduu danda'a jechuudha. Amma maal proogiraamiin keenya maal gochuu qaba? Fayyadamaa isa fayyadamuun yuuzarii isaatiin jechuudha. Cout so inchii gatii inchii galchi end line jenneen itti kanatti dabaddu. Proogiraamiin keenya erga akkas jedheenii booddee CE irratti maal fudhata?
inchii fudhata. Sana booddee seentimeetira jechuun 2.54 baay'isuu inchii jechuudha. Amma inchi keenya gara seentimeetiraatti jijjiiree gatii seentimeetiraa kana deebisnee fayyadamaa keenyaaf gaafa displee goonu gaafa mul'ifnuuf gatiin seentimeetira gatiin seentimeetirii asitti dhufnee cent and line yoo jenne asittis kanatti daballu gatii keenya nu deebisee baasaa jechuudha. Kan amma raan goonee yoo ilaalle gatii iddoo kanatti gatii inchii galchi jedha. Gatiin inchii nuti galchinu fakkeenyaaf 3 yoo ta'e kan inni nu deebise 7.62 jechuudha. Iddoo kanatti akka sirriitti mul'atuuf bakkee duwwaa yoo goone amma gatiin nuti galchinu fakkeenyaaf 2.5 yoo ta'e 2.5 baay'isuu 2.54 6.35 dhufaa jechuudha. Amma akka kanneen sila siniin jedhe fakkeenyaaf iddoo kanatti isa float jedhu kana osoo integer goone kan inni fudhatu integerii qofaadha jechuudha. Nurraa fudhachuu hin jedhu garuu fudhatee gara integeritti jijjiireeti kan inni qabu. Fakkeenyaaf amma kana deemnee yoo raan goone gatii inchii galcheedhe fakkeenyaaf 2.5 yoon galche 2.4 yoon galche gadi deebiseetu 2 fudhata. 2 baay'isuu 2.54 5.12 ta'a. 5.8 godhee baasee jechuudha. Amma 2.54 baay'isuu 2 5.8 ta'a jechuudha. So gatiin inni kun gatii sirrii miti. Garuu sababbiin inni akkana ta'eef maaliif asitti egaa nuti inti jennee keenyeef jechuudha. Pirogiraamiin isin barreessitan raan gochuu isaa qofa osoo hin ta'in waan barbaadame isin deebisuu isaa hubachuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo asitti double goone maal ta'a? Wal faana ilaallu. Raan goone gatii inchii keenya fakkeenyaaf 2.1 yoo galchine gatiin seentimeetiraa 5.334 jechuudha. Precisionii dhumsaa dabala. Double fi floatiin almost decimal point waan agarsiisaniif garaagarummaa deebii aga kana qabu garuu precision isaa decimal point booddee kan jiru garaagarummaa uumuu danda'a jechuudha. Osoo asitti float goonee deebisnee maal arganna? 2.1 check goone 2.1 5.334 jechuudha kan nuti arginu. Haaluma kanaan kan kanaa qofa miti kan maatar godhu kan kanaallee maatar godha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti osoo dhufne inti jenne amma seentimeetira keenya gatii intijerii qofa ol ka'aa jechuudha. Desimaalii yoo kennitaniif desimaalii sana gara intijeriitti jijjiiree ol ka'aa jechuudha. Kanarraa kan ka'e gatiin nu dhufu gatii doggoraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf inchiin jiru 2 yoo ta'e 2.54 jechuun 5.8 5.8 sana gara intijeriitti jijjiiree ol ka'a. Gara intijeriitti yeroo jijjiiru 5.8 jechuun 5 ta'a jechuudha. Kanaaf gatiin isaa asitti 5 akka kanatti kan dhufu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa
variable akkamii create goone programii akkamiitiif hojjechaa jirra kan jennus ilaaluu qabna jechuudha. Okay. Amma gaafii tokkoffaa xumurree gaafii lammaffaatti fufnu. Gaafii lammaffaatti fufuudhaaf kana koomentii keessaa galchina. Koomentii gochuudhaaf akka kana yoo goone sababni isaa gara fuulduraatti gaanu fayyaduuf balleessuun hin barbaanne koomentii goone jechuudha kana. Amma gaafiin keenya inni lammaffaa maal jedha? Write a program which asks for your name, so your first name and last name, and also city, and then prints them to screen. Maalinni programming keessan kun maqaa keessan maqaa jalqabaa fi maqaa abbaa keessanii isinirraa fudhata. Dabalatee akkasumas maqaa magaalaa keessa jirtanii fudhateetu erga fudhatee deebi'ee booddee immoo screen irratti display isinii godha jechuudha. So haaluma kanaan maqaan namaa fakkeenyaaf maqaan koo Salamoon yoo ta'e yookiin maqaan nama biraa Boonsaa yoo ta'e yookiin Tolasaa yoo ta'e maqooleen kun C++ keessatti string wanta jedhamuun ol kaamu kaaraakterii irratti ol kaamuu ni danda'u, garuu haala salphaadhaan kan irratti ol kaamu string jedha. Kanaaf string manipulate gochuudhaaf C++ keessatti headerii bilaa dabaluu qabna. Headeriin inni jalqaba isiniin jedhe kun akkuma beekamu screen irratti mul'isuuf yookiin immoo screen irraa fudhachuuf. Haalum kanaan stringii fudhatee manipulate gochuudhaaf header file gara biraa nu barbaachisa. Header file sun string jedhamti. Akka kanatti string jennee galchina. Sana booddee using namespace standard, then int main erga jennee so wanti kun maal return nu godha? 0 return godha jennee ol kaa'uu dandeenya yookiin hanqafu. So amma maanni programming keenya fayyadamaa isaarraa maal fudhata? Maqaa isaa, maqaa abbaa isaa fi magaalaa keessa jiraatu fudhata jechuudha. So kanaaf string maqaan isaa maqaa yoo jenne itti dabalatee maqaa abbaa itti dabalatee magaala. Kanaan alatti fakkeenyaaf magaala sana keessatti immoo daandii kamirra jiraate kan jedhuudhaaf fakkeenyaaf lakkoofsa yoo goone integer lakkoofsa mana akka kana yoo goone amma programming keenya kun fayyadamaa isaarraa maqaa isaa akka galchu gaafata jechuudha. Maqaa kee galchi jedhaanii maqaa isaa galchuudhaaf cin so string dha maqaan isaa. Maqaa yoo jedhe asitti variable isa uummatee kana irratti geessee ol keewwataa jechuudha.
taane maqaa abbaa keetii galchi. Yoo jedheen maqaa abbaa isaatii akka kanatti maqaa abbaa jedhee galcha. Maqaa abbaa jechuun kun asitti kan sila gosa variable string goonee kan galchineedha jechuudha. Asitti maal jedhaani magaalaa kam jiraata jedhee gaafata. Magaalaa keessa jiraatu akka kanatti magaalaa jedhee galcha. Itti fufee maal gaafataani lakkoofsa manaa keessa meeqa jedhee gaafata. Lakkoofsa mana isaanii siin jedhee variabiliin inni irratti galchu lakkoofsa manaa kan jedhu kana ta'a jechuudha. Amma asirraa hubachuu kan qabnu lakkoofsa manaa integer sababni itti gooneef lakkoofsa waan ta'eef. Lakkoofsichi immoo deesimaalii ta'uu hin danda'u. Lakkoofsa integerii yookiin immoo lakkoofsa uumamaa ta'uutiin alatti lakkoofsa biraa ta'uu hin danda'u. Tuqaa qabaachuu hin danda'u jechuudha lakkoofsi mana. Kanaaf kan nuti integerii goonu. Osoo of keessaa deesimaal poointii qaba ta'ee float yookiin double goonaa jechuudha. Erga informationoota kana fudhannee booddee wantoota kana deebisnee fayyadamichaaf yoo display goone maqaan kee guutuun maqaan isaa guutuun maqaa akkasumas maqaa abbaa jedheenita kan godhaa. As gidduu kanatti ispeesii galchuu waan nurraa eegamuuf akka kana gochuu qabna jechuudha. Maqaan isaaf maqaan abbaa isaatii walitti cafaqamee akka nutti hin mul'anneef ispeesii gidduutti uumuu qabna. Ammas dabalee ati magaalaa maqaan magaalaa isaatii mul'isa jechuudha. Keessa jiraata. Erga kana jedhee booddee information inni nu hafe akkasumas lakkoofsa mana keessanii lakka mana asitti jedhee baasaa fi jechuudha. Amma piroograamiin kun gaafa raan goonu iskiriinii kana irratti dhufeetu maqaa keenya maqaa abbaa kiyyaaf mana
magaalaan keessa jiraadhuuf lakkoofsa manaa nagaaf ta'a jechuudha. Kanaaf yoon raan godhe maqaa kee galchi naan jechaa jira. Maqaan koo Salamoon yoon jedheen maqaa abbaa keetii galchi naan jechaa jira. Gannana yoon jedheen magaalaa kam jiraattan naan jedha. Magaalaa Walisoo yoon jedheen lakkoofsa manaa galchi naan jedha. 49 yoon jedheen amma akkuma asitti argitanitti maal naa fidee maqaan kee guutuun Salamoon Gannanaadha. Ati magaalaa Walisoo keessa jiraatta. Akkasumas lakkoofsi mana keessanii 49dha jedheetu kana baaseera jechuudha. So piroograamiin kun gaafii kanaaf deebii ta'uu ni danda'a jechuudha. Asirratti hubachuu kan qabdan as kan jiran maqaa abbaa warri ta'an kun string kan jedhamu kan isaan galanii jechuudha. Kanaan ala garuu malli gara biraatti wanta kana dalaguu dandeenyu jira. Isa gara fuulduraatti kan wal faana ilaalu ta'a. Ammaaf kun gaadha jedheetaniin hamana.